keessanii uummata Oromoo bal'aa jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo nagaa keessanii akkam jirtu. Tole gamee guyyaa irraa kan waanuma tokko kan waliin ilaallu ta'a. Innis egaa taateewwan yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kan wal qabatu ta'ee waanuma nutti dhagahame yookiinis immoo beekumsa keenya waan xiqqoollee irratti dubbannaa kan jedhudha. Egaa innis maalinni waa'ee impaayiraati. Egaa impaayirri maalinni kan jedhu asumaan kan waliin ilaallu ta'a. Egaa impaayirri hagam utuu of ijaareeyyuu of jajjabeessa malee warraaqsa cunqurfamtootaatiin diigamuu irraa of hin oolchu jedha egaa seenaanii. Egaa kana kan dubbate egaa seenaadha. Impaayiroota dur turan irraa kan ka'edha. Egaa jechi kun kan inni dubbatame. Egaa impaayirri kun diigamuu jalaa gaafa gahu lubbuu lammiiwwan akka bal'aatti harcaasa yookiin immoo lubbuu lammiilee baay'een egaa diigamuu jala gaafa gahu sababa ta'a jechuudha. Manca'uu lubbuu baay'eef sababa kan ta'udha. Egaa kun mallattoo isaa jalqabaati. Impaayiroonni egaa sadarkaa addunyaatti gurguddaa jedhaman kanneen akka impaayira Roomaa, Ingilizii fi Yuugooslaaviyaa fi kan kana fakkaatan diigamuu jala yeroo gahanitti lammiilee hedduu akka baalaatti harcaasanii hammeenya ulfaataa hojjetanii diigamuu irraa of hin bararre jechuudha. Jarreen kun egaa impaayiroonni akka addunyaatti gurguddaa jedhaman kanneen armaan dura maqaa isaanii dhoofne kun egaa diigamuu jala yeroo gahanitti lammiilee hedduu egaa kan isaan akka baalaatti harcaasanii egaa hammeenya ulfaataa hojjetanii diigamuu irraa of hin bararre jarreen kun jechuudha. Egaa impaayira diiguuf yookiin ajjeefamuu, buqqa'uu, dararamuu fi hadhaa garbummaa dhamdhamatuutu jiraata jechuudha. Impaayira diigamuu keessatti egaa kasaaraawwan mudatan isaan warra akka keessummaatti waliin jiraataniif da'oo ta'a jechuudha. Da'oo ta'a warra akka keessummaatti jiraachaa jiraniif da'oo ta'a adeema. Impaayira caccabe keessatti egaa saboonni fi sablammoonni akka cabdee mirga uumama isaanii fi dimokiraasii isaanii ciminaan eegamuu fi itti qabaata jechuudha. Egaa impaayirri kun egaa maal akka inni impaayirri egaa armaan dura ilaalle kun egaa egaa impaayiruma egaa biyya keenya kana keessatti akka impaayiraatti ilaalle egaa impaayira Itoophiyaa jedhamuun waamamuun egaa yeroo ammaa kana ta'aa jiru kun garamitti akka deemaa jiru asirratti hubachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa inni kan biraan egaa inni Oromoo fi Oromummaati. Egaa Oromoon egaa sababa Oromummaa isaa qofaaf sababa Oromoo ta'e qofaaf egaa dirree waraanaa irra kan inni jiraachaa jiru. Oromoo cabsee Oromiyaa nyaachuuf karoorri fiinxaleeyyii kan bocame barrisaa Buleetiin jira. Yookiin immoo karoora inni fiinxaleeyyiin karoorfattee yookiin immoo bocattee egaa bubbulee kan inni jirudha kan ilaallu. Egaa jarri yookiinis immoo warri saba Amaaraa jedhamanii yookiinis immoo sabni naannoo sadii egaa akkasitti gaafa mammaaktu Amaarri akkasitti mammaakti. Egaa halkan tokkotti tarkaanfii tokko jetti yookiin kana jechuun egaa lafa daangaa naannoo ishee jiru saamtee bal'ifachuuf ejjennoo qabdu mammaaksa kanaan ibsatteetti jechuudha. Amma egaa Oromoon hundi dirree waraanaa akka jiru maaliif Oromoon marti
kana kan dirree waraanaa jiru beekuudha kan inni qabu jechuudha. Dirree waraanaatti maaltu akka barbaachisu beekamaadha. Maaltu ulaagaan dirree waraanaa keessatti ulaagaaleen guutamuu qaban maal fa'i kan jedhu ifadha yookiin immoo beekamaadha jechuudha. Dirree waraanaa harka duwwaa dhaabbatta taanaan egaa waraanamtee duuta jechuudha. Maaliif jennaan waan inni ofirra deebisu illee waan hin qabaanneef dirree waraanaatti harka qullaa dhaabbachuu jechuun waraanamtee du'u jechuudha. Kanaafuu egaa dirree waraanaaf wantoota barbaachisan qopheeffachuun sirnicha ofirraa jigsuun egaa dirqama keenyadha jechuudha. Tole egaa yaa uummata bal'aa, yaa saba bal'aa hin rafiin. Yeroon isaa amma, yeroon tokkoomtu amma, yerootti wal waamtu amma, yerootti wal qooddu osoo hin taane yerootti tokkoomtee diina afaan banee nu fixuuf nu liqimsuuf deemu kana egaa ofirraa deebisuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf hin rafiin, ka'ii, dammaqii jedhaa. Waan na hordoftaniif, waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Horaa deebanaa. Hanga sagantaa biraa walitti deebinutti nagaatti tura.